Eenyu akka yaadatu beeku. Kutaa tokkoffaarraa kaasee kutaa lammaffaarraa kaasee. Ababa, show me a book. I have a book. Ababa, show me a pen. I have a pen. What is like, man? Ababa, show me a book. I have a book. 5:11, I think. Okay, Ababa, show me a book. I have a book. Ababa, Sagalee gooyaa sagalee kun immoo muuziqaa kutaa tokkoffaa hundi keessa yaadattan warri nu wajjin baratan jechuudha. Ijoolleen daa'imni amma barachaa jirtu tarii kan yaadachiisuu dandeessi. Warri jaartii hin qabdu jaartii qabda. Jaartii hin qabdu jaartii qabda. Naaf daa. I wanna get. I love every Oromo people. Those who are asking me to talk about one zone, please. I know society is very bad. Romano, but from the history we can learn many things. From Haile Selassie, from and others. Please don't call me at this time. Please don't call me. Don't call for me, please, please. This all call me will be shown on my page again. Is shown on my page. I'm not drunk now. Now, still at this time I have no rest. In the day I write so much. I write different poem. I write for my friends. I edit, and that's like my resting time. Is at this time. And also my video is coming to you. Last night I visited where I visited Canada. My duration in Canada looks like on my YouTube. I think that okay, about 255 megabytes is already processed. And so, 261 is the original of my video. About 250. Okay. The news is coming to you. I hope that you don't remember me. Kabajamtoota dhaggeeffatu tokko guyyaa dilbata dhufuu Shaashamanneetti qabna. Dilbatuma dhufuu jalbultii isaa immoo qabna. Abbaa leenjisoo leenca kootii adeemeen dhufee miila kootii immoo ittiin deebi'uu cita kootii. Echatti deemu namaa jechuudha innaan sirba dabar sirba shawaa kan jechuudha. Jira achi innaamin ibsaa kan mootummaa xaameera lala shaamaa dabar achi kennan echatti intalli immoo echatti maashillaa keechatti. Love you so much. Hundi keessan iyyuu like ni gochaa jirtu. Like ni tu jira. Garuu waan jechuu barbaadu. Waan jedhee fan qaba. Dubbiin galcha qabdii kan galchu abbaa qabdii jedha Oromoo. Kan dawwale yaayyaadha. Yaayyaa please sa'aatii namni itti audience nama 182 dura dhaabbate haasaa jirutti bilbiloon kun yookiin bilginnaa ta'a yookiin bilxiginnaa ta'a malee waan biraan jiru. Anu Oromoo takkayyuu hin beeku boruu hin beeku garuu
I gotta make off my emo, no? I wanna delete my emo. Then let me see. Those who are calling for me at this time are going to be blocked on my Facebook. And also, we are not the lower. We are playing just. We are playing. We are playing. We are playing. We are playing. Number is okay. Ayyaa dandeessuudha yaa fardaan geessituu wanti niikoo. Ayyaa dandeessuudha yaa fardaan geessituu. Ayyaa dandeessuudha yaa fardaan geessituu tiriiriin. Ayyaa fardaan geessituu tiriiriin. Tiriiriin 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 tiriiriin. Uummanni keenya immoo agabuudhumaa jiru. Amartiifan deebise. Yaa'i. Odaa elektirooniks boolee giddugala barkumee dugda duubatti kan argamu gamoo Oromiyaa. Daandii barkumee dugda duubaan ola deemu gamoo Oromiyaa duubatti kan argamu. Darbii tokkoffaa odaa elektirooniks. Amma yeroo ammaa kanatti namoota waan barbaadan fedhan barbaadaniif isaaniif kan geessu. Akkasumas Shashamannee dilbata dhufu qophii konsertii sabboonaa kurkee Shashamanneetti sagantaa eebba konsertii ajaa'ibaa qaba. Sabboonaan sirba takka hojjete. Sirbi tokkoon sun garuu kan namoonni hedduun abbootiin qabeenyaa irratti hirmaachuu malan kan addunyaa irratti marsuu malee Kadijaa Ajii wajjin wal jalaa qabanii kan hojjetan odaa sabboonaa kurkee Shashamanneetti dilbata dhuftu wal agarra. Kanaafuu hundi keessan achirratti argamu dirqama. Weellisaan kun dhaabbata siyaasaa miti. Hin bitamtanii jechuun bitamtoota jedha akkas. Ofin agarreetu nama rakkisa. Ani mootummaa bulcha magaalaan jiraadhu iyyuu by the way akkamitti akkaan ajajamuu qabu akkamitti akkaan miindaa fuudhee mana kiraayii kaffalu baay'ee garuu there is a God. There is a God above all of us, no? I know that.